luba gargaara Piroofeesaraa yookaan Asiistant Piroofeesar kan ta'anii luba Dassaaleny Waaggaarii jedhamu. Mucaan obboleessi koo tokko Pirootestaantiidha. Maaliif charchiin deemnu naan jedhe guyyaa tokko. Gi'izii barbaacha deemeen ani ta'e gudiin ani ta'e sadarkaa dhageeffachuu. Beela sayyi makka Diyaaqoon Haayila Maariyaam yeroo jedhanii lubbuun kun mana tarsaate bakka. Hin eegne gaasi. Hin beeku waliisa maal akka ta'a gochaa jiran waliisaa hin beeku. Biyya Gibsii koo dhaqee barumsa koo baradhee achis egaa namni nu beeku ture. Hawwalii gallees seena akka seenaattis akka barumsaattis biyyi isaaniif biyyi keenya kan odeessu waan adda addaa waan odeessinuuf faalaasota adda addaa ture. Walii galteenis hin turre. Barumsa irratti jecha. Ammatti fuufuu dandeessa PhD. Maaliif theesisiin gireediin isaa excellentii ture. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon amiin. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii miidiyaa Sootiriyaa biyya keessa biyya laatessanii qophii keenya qophii yeroo kiristaanotaa jedhu dhaggeeffachuudhaaf sonoftanii nu eegaa kan jirtan bakkuma jirtanii takkuma sa'aatii keessanitti maqaa Waaqayyootiin nagaan sin gaafadha akkam bultanii akkam turtanii akkam ooltanii akkam sa'aatii kana geessanii. Ameen. Waaqni abboota keenya waaqni qulqullootaaf tolootaa waaqni keenya maqaan isaa baraan gabaraatti kan galatoomee nuuf haa ta'u. Waaqayyo deessee kan nuuf laattee baattee kan wajjin godaante qulqulleettiin haati isaa geeftiin keenya dubreen Maariyaamis uumamaadhaatii gadiitti uumamtoota hundumaa olitti maqaan ishee kan kabajamee fudhul kan jedhe nuuf haa ta'u. Qulqulloonni toloonni Waaqayyoos kennaa kan qaban hundumti isaanii akkuma Waaqayyo isaan kabajetti maqaan isaanii kan kabajame nuuf haa ta'u. Egaa kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii miidiyaa Sootiriyaa har'a keessummaa addaa keessummaa baay'ee jaallattaniif baay'ee kabajanii miidiyaan Sootiriyaa guyyaa guyyaadhaan yeroo kiristaanotaa keessatti gaatii qophiilee adda addaa akka hojjettuun beekama. Keessattuu qophii waa'ee lubummaa, waa'ee gaa'ilaa, waa'ee monoksummaa, waa'ee tajaajilaatti wal qabatee muuxannoowwan baay'ee fi manni kiristaana kanatti dhaabbatte kana ilaalchisuudhaan keessummaa istiidiyoodhaatti qabna. Keessummaan keenya keessummaa kabajamoof jaallatamoo kan ta'anii luba gargaara Piroofeesaraa yookaan Asiistant Piroofeesar kan ta'anii luba Dassaaleny Waaggaarii jedhamu. Egaa isaanii mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti kolleejjii qulqulleettii yookaan yuunivarsiitii Sillaasee keessatti immoo barumsa barsiisummaadhaan keessattuu barumsa abbootii barumsa dubbii amantaa akkasumas barumsa afaan arabaa akkasumas immoo seenaa mana kiristaanaa akka guutuu addunyaattis barsiisuudhaan beekamu. Har'a kanaaf muuxannoo guddaa argattu yoo wajjin turtanii isaan wajjin turtii taasistaa hamma qophiin keenya xumuramutti nu wajjin ta'an affeerra keenya kabajaati. Miidiyaan keenya miidiyaa Sootiriyaati. Keessummaan keenya luba gargaara Piroofeesaraa Asiistant Piroofeesar luba Dassaaleny Waaggaariitiin wajjin turan affeerra keenya kabajaati. Guddisnee siin galateeffannaa sa'aatii keessan aarsaa gootanii gara miidiyaa keenya miidiyaa Sootiriyaatti nu dhuftanii sa'aatii keessaniif yeroo hojii keessan hundumaa aarsaa taasisuudhaan nu dhufuu keessanitti dhugumatti luba gargaara Piroofeesaraa luba Dassaaleny Waaggaarii dhugumatti guddisnee siin galateeffannaa ulfaadhaa siin jechuu jaallanna baga nagaan nu dhuftan. Baga nagaan nu eegdanii. Guddaa siin galateeffannee gaatii dhimmi guddaan irratti mari'annu yeroo kiristaanotaa keessatti miidiyaan Sootiriyaa yeroo baay'ee kan isheen hojjettu dhimma tajaajilaatiin wal qabatee dhimma lubummaatiin akkasumas monoksummaaf gaa'ilummaa keessatti ijaarsi mana kiristaanotaa kan dhaabbate kana gubbaa irrattidha. Kanaaf seensaa dubbii keenyaatiif akka nuuf ta'uu fi mee kan irraati jalqabnu lubni gargaaraan Piroofeesaraa Dassaaleny Waaggaariin eenyudha kan isin irra nu affeertan miidiyaa Sootiriyaatti dhanii warra nu gaafatanii fi miseensa maatii miidiyaa Sootiriyaatiif mee eessa kaatanii har'a luba gargaara Piroofeesaraa taatanii kan jirtan eessatii kaatanii kan jedhu irraa jalqabnu maal nuun jettu? Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokko ameen. Duraan dursee galata Waaqayyoof haa ta'u jecha miidiyaa Sootiriyaa kan kabajanii waan nu affeertaniif kabaja guddaan qaba. Waaqayyo sana eebbisu jedha. Egaa waa'ee eenyummaa kootti yeroo deebi'u ani Dassaalenyin jedhama. Dassaaleny bara 1973
baha wallaggaa yookiin immoo amma horroo guduruu jedhamee kan yaamamu godina sana keessatti aanaa horroo bulluq jedhama amma maatii qotee bulaarraa dhaladhee waggaarii abbaan kiyya waggaarii dhama waggaarii bultoo abbaansaa haati kiyya immoo Buurkee Galataa jedhamti. Egaa yeroo umuriin koo barumsaaf ga'utti mana barumsaan galee mana barumsaa Haroo Aagaa kan jedhamu tokko hanga jaatti achi baradhe achi immoo barumsi 7-8 bakka waan ittiin fufneef achitti bakka Cambee jedhamutti immoo darbuun qaba ture. Achi darbeetanii 7-8 baradhe amma immoo achis darbee immoo 9-10-12 immoo gara Shaambuutti Horroo Guduruu magaala isa guddaa achi dhaqnee barannee barumsa koo egaa kiristinnaa ortodoksii ta'uu koo nan beeka cuuphamne irraa garuu amantaa keenya sirriitti jabeeffannee hin beeknu beekumsis nu hir'ata ture. High school yeroon gale bara 1990 high school salgaffaa ture yeroo sana dhagaa Bataksaana wajjiniitiin sirriitti wal barre. Obboleessi kiyya amma gara London jira Moosisaa Hundee jedhama isatu waa'ee amantaa na barsiisana innis high school barata ture anis high school irratti wal agarree mucaan obboleessi koo tokko Protestaantiidha maaliif churchiin deemnu naa jedhe guyyaa tokko egaa haniin ani ortodoksii ta'ee maaliifan churchii deema jedheetanii churchii na fudhatee deemee gaafa barrii isaanii churchii seenee hin beeku barrii masanarratti gaaffii tokko nuuf gaafadhe gaaffichi maa inni maaliifan ortodoksii ta'ee ortodoksummaan maadha maaliifan protestaantii ta'a isa jedhamu gaaffii guufin gaafadheetanii mucaa san harka koorraa achufarraa darbadheetan gara mana kootti deebi otoon seeniin deebi'eetan gara Bataksaanaa dhaqeetanii maadha ortodoksiin kitaaba qulqulluu qabdu moo hin qabdani itti amantu moo namantani kunoo protestaantonni akkana jedhanii haasa'u akka kitaaba qulqulluu hin beeknetti akka waaqa harkee waaqeffattutti ortodoksiin akkasitti dubbataa jiru jennaan mucaan ammasii jedhu kana naara madanii akkanani barataas dilbataa ta'u na taasisanii amantaa kootti akkan cimu kan na taasisanii ijoollee Shaambuuti. Ijoollee Shaambuu warra akka Moosisaa warra akka Tsaggaayee Baayisaa kan jedhaman ijoolleen jiru nama gurguddootatu. Sanaa booda gaa ani kutaa 12 fi xumurree kutaa 12 xumureetanii qabxiin kiyya yuunivarsiitii kan nagashuun turre. Kanaaf biyya gara Hararitti godaanuun qaba ture barsiisaa ta'uuf tiitaayii kan jedhamu ture yeroo san gara Harar deemee tani dorgomee nan kufe tiitaayii masanayyuu nan kufe kufee tani aga carraan ani qabu waan maatirikii deebisee fudhachuudha meere deebisee fudhachuuf otoon qo'achaa jiruuti yeroon natti dheerate Anin hojiin bin qabu akkamittiin hamma ji'a maggaabittiitti akkamittan ture jedhamu otoon cinqamaa jiruuti transcriptii koo biiroo barnoota Oromiyaa irraa fudhachuu gaafan dhaqu namni galmeesse tokko dorgommii sana yaa gurbaananaa jedheen maaliifi gara Alammiyaa high school technical and vocation kan jedhamu barumsa haaraan dhufeera mee dhaqiitti galmaa'inaan lakki ani kutaa 12 fixee akkamitiin kun naaf hin ta'u ani kutaa 10 mitiin jedhe yeroo sana garuu mee dhaqi anatti seen natte natte saata inni ifaa ta'u jedhe yoo dhabdeesi homaa miti dhaqiitii galmaayi inan dhaqeennaan fiildota sadiitu ture beekarii akkaawuntiingii fi baankingii ture amma ji'a sadaasa waan irra hidaara irra jirra ijoollee dorgomsiisni qabxii isaaniitiin fudhanneerra simanneerra xumurameera amma garuu beekarii tofee
ishee haftee kana duwwaadha. Beekariin maadhennaa daabboo toshuudha. Bakka ani mana bahu daabboo man tosha malee hin ta'u jedheetan. Ji'a sana eegee ganama sana hin ta'u jedheetan yeroo biraa galmaa'u yeroo dhufu biiroo kan jiru nama biraadha. Eessa galtaa'e kana torbaan darbee kan beekarii jettanii murteessite. Beekarii itti malee hontuun jiru hin jenne amma immoo eessa galtaa'e namichi. Filannoon jira jechuudha. Jennaani akkaawuntiingi kan jedhamu gurraan nan dhagaa ture. Muyaasaa hin beekuyyuu malee akkaawuntiin galaan jedhee akkaawuntiin gale. Akkaawuntii sana galeetan yeroo 3 ariyameen yeroo 3 deebi'ee gale. Yeroo sababni isaa waan adda addaa ta'eef yeroo hin qabnu amma seenessuuf malee yeroo 3 ariyameen yeroo 3 hin gale. Yeroo sana gaa shaambuu yeroon ture marigeetonni yeroo afaan gi'izii dubbatan kana baay'ee isaan dharra'a ture. Gi'izichuma kan akkamitti yoomuman dubbadhee baree akkamumattiin afaan gi'izii kana yoomuman bara isa dhamu garaa koo keessa sammuu koo keessa ture laphee koo keessa. Hawwii guddaa ture. Hawwiin koo baay'ee guddaa ture. Amma yeroo sana yeroo akkaawuntiingii koo baradhu sana gara lubummaatti akkamitti akkan dhufe akka naa hubattuuf. Akkaawuntiingicha kana toon baradhuuti mana Bataksaanaa Maarqos jedhama Alammayyaa irratti. Gi'iziin barbaadaan jedhee gi'izii barachuun barbaadannaan yeneetaa wajjiniitiin wal nuquunnamsiisaniiti. Ani egaa 94 haniin Amaariffa dubbachuu jalqabe. Oromiffaan afaan keessanii kattan waan ta'eef wallaggadha. Amaariffayyuu hin beeku. Gi'izii dhiisiitii Amaariffuma isaayyuu sirriitti qixeessee hin beeku. Amma gi'izii dubbachuu immoo nan barbaada. Gi'izii kana jedhiidhaan isaa na akkuma jedhanii jedhiidhaan. Ani aniin barbaadu maraahiyaanii natti manii kun akkasidha sentence constructionii keessa nagashanii kun akkasidha jedhee sarluu gana barsiisu jedhee tan dhaqee isaan naakuta akka jedhee anis jedheenna fedhiin ani qabu jaarsi na laalanii barumsa isaan jedhanii numa qixeessee man jedhan. Egaa saadisiif saalisii kanatu xiqqoo walitti na jalaa dhooti ture. Isheen baay'ee isaan seewaanii koon beekani baagiraawundii koo hin beekani jaarsi. Akkuma ijoollee kaaniitti na laallatu barataa tokko ture yeroon ani isaan quunname jechaadha. Barataa tokko qumachaa qabu. Kan isaan barsiisaa jiran. Ani dhaqnaan 2 3 taane 17 geenye jecha. 17 ta'e taane barumsa kanatti ittuma fufee egaa qaaliidhaan qabachuudhaan immoo kanumti na dorgomu dhibee jecha. Egaa isan amma saalisiif saadisiinsaa akkuma ta'e iyyuu ittan fufe barumsa sana isaan akkasuma laalanii mucaa kan maqaasaa Amdaa Hayimaanotii jedheera jedhani. Amdaa Hayimaanot. Amdaa Hayimaanotii maqaa moggaasanii isin ilaatan. Maqaa moggaasanii. Achi mucaan inni barataa isaanii ture suni malkaa maaramii irra ture yeroo nuti naakkutee kee jalqabne. Malkaa Yesuus irra yeroo jiru nuti dhaqnee isa qaqqabne. Tole duubaa kaatanii hundumaa fixanii jechuudha. Mucaa tokko manbaruu waan jedhamu jira mucaan achumaa dhalate mucaa quxisuu tokko kutaa jaabarataa isa wajjin dhaqnee mucaa kana bira dabarre. Kanaaf malkaa Yesuusitti wal geessanii. Dabarree jechuudha. Bira dabarree amma gaafa fixnuu gibira diqqummaa kanas nu barsiisaniiti. Boru keessummaa waan dhufuufidhaan barsiisaan keenya. Boru keessummaan dhufa midhaan hin nyaatiinaa qaama keessan dhiqadhaa huccuu gaarii haaraa uffadhaa koottaa halkan sa'aatii akkasittidha. Maal akka ta'e hin beeku ani. Sindoksaniiti aangoo sinii. Ani hin beeku waliisa. Amma halkan dhufnee ganama paappaasotan dhufanii siraas kaajinnis fuuldura keenya dhaabbatanii gaaffii nu gaafachuu qabatan. Wuddaasee maaramii galata maaramii nu gaafatu. Mazmura Daawitii faarsaa Daawit nu gaafatu. Ati akkas jedhu waliisa akkas maal akka ta'e hin beeknu gara mirgaa gara bitaa jedhu. Nama 17 keessaa 7 keenya calalamne jecha. Addatti nu baasan. Fuudhanii paappaasii fuuldura nu kaa'anii nu dhaabbatanii nu dhaabanii. Maal akkasaan gochaa jiruun hin beeku.
gi'izii barbaacha deemeen ani ta'e gudiin ani ta'e sadakka dhageeffachuu. Achi Phaaphaasiin Abuuna Yoonaas jedhamu jaarsa guddaa amma mataa adda keenya tuttuqu walii isaa hin beeku adda nu tuttuqu nu qaqqabu hin kadhatu dhuma irratti Behela Sayyi Makka Diyaaqoon Haayila Maariyaam yeroo jedhanii lubbuun kun mana tarsaate hin eegne gaasi hin beeku walii isaa maal akka ta'a gochaa jiran walii isaa hin beeku. I never know. Yaa Waaqayyo maalan si godhe maal ani diqqunna yooman diqqunna hin dhufne ani gi'izii baruun dhufe maal na gochaa jirta jedheetan egaa yeroo sana na surre sodaattan kabajan aniin eegne ani kana kabaja naaf hin mallu jedheen ani yaadu waan ta'eef sanaa booda maqdasii galle qiddaasiis jalqabne. Ani garuu Wuddaasee Maaramii koo fi Malkaa Maaramii koo yeroo sanaan barachaa ture jechaadha. Wal bira qabee komparaatiifa jiruma jalqabde jechuudha. Achumarraa eegale yeroo sana dhagaachi pilaastirii sana keessa akka carraa ta'ee tokko hanga sadiitti keessan galee jechaadha. Bataksaan achi jirtu waltajjii qopheessanii tokko hanga sadiitti warra bahanii Diyaaqoon Dassaaleny biyya ormaarraa dhufe akkan akkas kan godhe Daawitii na badhaasanii akkanani biyya Walisoo irratti immoo mootummaatu koleejii qopheesse. Technical Vocational TVT kan jedhamu Technical Vocational Training kan jedhamu achirratti nuu qopheesseeti pilaastirii keenya achirratti baranne jechaadha. Amma Alamayaa dhuftanii jechuudha. Alamayaa Haroomayaa dhufeetan Walisoo irratti. Achiis ajaa'ibuma guddaa Waaqayyo nu hojjete gibbii gubaa'ee kan jedhamu. Gibbii gubaa'ee kan jedhamu hin turre achirratti hundeessine jecha. Jalqabaaf kan Walisoo irratti jechuudha. Kan Walisoo irratti hundeessine ijoolleen baay'eetti. Egaa ijoolleen baay'ee na sodaatunaan maaliif akka na sodaatan hin beeku takka muuxannoon achi immoo ajaa'iba ture mee hansaa yeroo biraan odeessatu ta'uu danda'a. Achiitti pilaastirii keenya deebifannee dippiloomaa koo fudhadhee jechaadha. Dippiloomaa fudhadheetanii amma Diyaaqoonii ta'eera. Diyaaqoonii diqqummaa qaba garuu barumsa gahaa jedhee waan hin amanneef gadaamii galuun barbaade. Gadaamii galuuf barbaannaan immoo lakka gadaamii ani hin dandeessu naan jedha sammuun koonni tokko. Gadaamii hin dandeessu giddiin godhiin asumaa manuma barumsaa mana barumsaa hafuuraa yoo jiraate isa barbaade. Kana keessatti dhagan Qiddis Sillaasee kooleejiin jira kan jedhamu hin dhagaye seenaa akka. Odeeffannoo dhageessa. Odeeffannoo argadhe godina achuma Harargee bahaatti dorgome waggaa tokko nan kufee lammaffaa irratti nan darbee watuma Walisoo irraa baradhuun dorgomee ture. Akkuma fixetti immoo deebi'ee gaafa dhaqu lammaffaa irratti muuxannoo hin qabu jedhaniiti na kuffiisan. Muuxannoon qabu namichi kuni muuxannoo mana kiristaanaa qabuudha. Diqqunnaatiin yeroo dheeraa hin tajaajille akkamittiin erginaa jedhaniiti. Hin darbusii kufeema dhufa jedhaniiti lammaffaayyoo hanna ergani. Gaafa dhaqu ani lakkaa Waaqayyo waan na barbaadee fi intaraansii egzaamii isaa 3 qabxii 8 fide. Kan kolleejjii Qiddis Sillaasee. Barigeetonni kufanii yeroo deebi'anii nuti digirii isaa dabarree. Isa jalqabaa jechuudha. Isa jalqabaa. Barumsa addunyaa akkam gootaniitu isa Walisoo akkam gootu? Dhiise. Sirumayyuu. Dhiise sartifikeetii fidee abbaa koo kiyya wajjin wallollee akkamitti eebbisamee namichi kun umurii isaa guddaa umurii isaa guutuu akkamitti barataa. Hojii hojjetu jedhee jaarsummaa natti baasa jaarsi. In ta'u. Ani barumsa koo baradha malee. Kan amantaan baradhettanis. Maal barumsa amantaa jedhe hannatti amanuyyuu hin jiru waa'ee kana. Hanna amanis hin jiru. An achiin galaa suma tokkoon qabasan jaarsummaa natti baasanii haa baratu dhiisaa kun akkoo barumsa guddaa miti inni barate. Hojii yeroo erga baratee booda qaqqaba jedhanii jecha achiin ittan fufee barumsa koo
badaa gammadaan turre haniin ani eegee galee fi haniin ani achitti argadhe badaa naaf hin taane naan sima naan waliin na jalaan siman akkuma ta'etti fidha egaa waggaa 5 dhume xumurame waggaa 5 xumuree tani otoo gara godina Harargee lixaa kana ixaan nagaye carraa maaliif singa carraani hojii kani hojii addunyaa turimu kan Qidduus Sillaasee achitti ramadame lallaba wangeelaa taataniidha lallaba wangeelaa ta'eetanii godina sanarratti na ramadame tole achi deemuudhaaf jedheetanii abbaa Maarqos kan jedhamani turan yeroo sana liqa paappaasichi hojiin addunyaa hafeera madhiistanii tomo hojiin keessan gurgurtii ani sartifikeetii fuudhee mana mootummaan galle tole achin seendan dhiisa amma ijoolleen hiriyoonni koo amma baay'ee bakka guddaa jiru warra kanumaan deemanii jechaadha achiiti otoon paappaasii kana bira dhaqeetanii yaa abbaa keenya akkam jirtu nu eebbisaa simbiran ramadame mee magaalarra na godha adaraa keessan yoo dandeessanii maaliif barumsa kanatti fufuun barbaada an jedheen narti mallatteessanii maskala ati isin maadhate namichi kun seexan nama akkamiitu bahaa gibbii sana keessa sin seexanadha moo namadha sin akka barattuuf si barsiisne jedhina ifatan dhuftanii akka tajaajiltaniifidha baadiyyaarra deemtanii jechuudhaafi jennaani nan nahe battaluma sana naheeti bakka garuu mana koottan gale deebi'e chirumayyuu homa sanaa booda homaas qaalii sin deebisne gara manaattan galee waanii dabdaabbee sittiin kennine akkuma ramadametti nafe jecha balbaluma isinitti cufan akkasuma latteessanii tole Paappaasii Abbaa Maatiyos kan jedhamu wajjin lama ta'anii wal furanii mana arrabsan. Taa'ii dhaggeeffadhu mee akkasiidha maaf baratte kana kan jedhamu wanta kuntu. waan በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ምን አይነት ሰዎች ናቸው? namoota akkamiiti isin akkamitti akkas jennaan ani barbaade ambiraadha hanjaarsi dubbatan waliin argan. Silaa mucaa koo taa'ii dhaggeeffadhu kanatti baratteef kanadha barumsichi kanadha tajaajilli akkasii rakkinoota akkasii qabna kan hubadhuuti sana booda deemtan jedhama miti hin danda'ama. Innotoota immaan na tasgabbeessanii na fudhachuu danda'u ture. Achumaan ji'a jaha waaniin ani nyaadhe sin beeku waan ani dhuge sin beeku magaaluma kana keessaa bakka akka maraachuu na godhe. Achuma turtanii magaalichuma keessa turtanii asuma finfinni makan finfinni indeemne durumas tole indeemne asuma finfinni asumattiidha kan isin dhaqanii gaafattan man bara paatara keettidha teessoo paappaasii irratti dhangaafadha bakkuma mana isaaniitti achi booda scholarship immoo Gibsi apply godheera tole achi utuma nasir naannaa jiruuti namni na beeku gara godina baha Wallaggaa Horroo Guduruutti na affeeru maaliif nu bira dhuftee hojjettu kan jedhamu jechaadha labbi lubbuu isaanii amaaru taaffasaa kan jedhamani abbaa qabeenyaa tokkotu ture horroo irratti jechaadha shaambuu nama guddaa nama magaala sana dagaagse isaan ani nan qaxaraa mindaan danda'an namuma teoloojii barate afaan Oromoo beeku naa fidaa jedhanii nan dhaqee jechaadha damooza guddaatiin achi dhaqe tole godina baha Wallaggaa irratti bataksaana sadiif sibkata wangeelii lallaba kutaa wangeelii fi dura taa'aa godhaniiti ji'a lama moo tokko toon hojjetiin sadarkaa akkuma godinaattiyyuu Hanuma godina lallaba godina mayyuu fudhachuu qabdaati dura taa'uu qabda. Tigaafatamaa lallaba kutaa lallaba walii galaatti. Jedhanii abbootiin na fudhatanii jechuudha. Tole. Ji'a sadan kana keessa otoon kanarra jiruuti bilbilli naa bilbilama gara. Appalaa isa gootan. Inni asii mirkaa'ee asii milkoofteetta. Tole. Koottuuti baradhu han jedhu jechaadha. Biyya Gibsiitti koottu. Tole. Biyya Gibsii koo dhaqee barumsa koo baradhee achis egaa namni nu beeku ture Dooktar Antoon kan jedhamu
qulqullicha Phaawulos abbaa keenya Phaawulos faa kan barsiise bara 1940 keessa kan Itoophiyaa ture achitti arganne. Abuna Paatriyaarkicha shanaffaa kan turan kan barsiisan. Kan barsiisan Dr. Anton kan jedhaman. Tole. The Master Seal waggaa afuritti fudhatama nu biratti jedhan isaan. Yaa lakki yaa Dooktar nuti biyyi keenya baay'ee nu barbaaddi. Deebinee galuu qabna. Waggaa lama malee turuu hin dandeenyu. Lamatti nuuf fixu qabdu jennee nuti. Isa waggaa afranii sana iyyuu. Nuti Master Seal lama malee afur hin beeknu. Echinan haala mijeessa jedhanii jaarse Dooktarri nu simatanii. Siniif jedhanii seera baasu garuu nuti waan jennee hamma danda'amu sin gargaarra jedhan. Egaa yeroo sanani African Studies kan jedhamu ture departamentoota jiran keessa waa'ee Afrikaa kana seenaa Afrikaa kana of beekuu waan hin barbaaduuf Afrikaan filadheen. African Studies kan jedhamu departamenticha achi akkuma jedhame waggaa lamatti fixeen ture. Maastarsi digrii lamaffaa. Fixeen ture akka mataa kootti. Akka dhuunfaatti malee akka kaarikulamiif dambiin jedhutti miti. Lamatti fixeetanii advaizarii naa ramadaa jennaani maal exaaminerii kan qoru tiisasii koo jennaan lammaffaa profeesoroota lama narratti ramadanii jechaadha. Tole. Ilaalamuu qaba ammas deebi'ee ilaalamuu qaba jedhaniin dachaa lammaffaa narratti deebisan. Hawwalii gallees seena akka seenaattis akka barumsaattis biyyi isaaniif biyyi keenya kan odeessu waan adda addaa waan odeessinuuf faalaasota adda addaa ture. Walii galteenis hin turre. Barumsa irratti jechaadha. Egaa akkuma ta'etti egaa bara 2014 akka lakkoofsa Awurooppaatti Master Siikoo isa duraaf African Studies eebbisame. Achi immoo barumsa sociology kan jedhamu departmentii isaa immoo barachaan ture. Achumatti dabalata luboota kan biraa wajjiniin. Tiisisii isaa al takka hojjechuu waan hin eeyyamamneef dura isa kana eebbisamuu qaba ture. Eebbisamee tanii PhD keetti fufii naan jedhan. Achumaan. Lakki anoo PhD barbaadu sociology Master Siikoon fixuu barbaadan jee. Achumaatti immoo dabareedhaan. Hulatti Master C lama barumsaa tokkotti hin ta'uu jedhan. Anis PhD keessan hin barbaadu kanuma malee jee. Mormii guddaa ta'e. Achi mucaa kana akkamitti dhorksina haa fudhatu jedhanii naa iyyamanii sociology koo achuma baradhe fixadhe. Isas Master C fudhattan. Master C koo fudhadhee san otoo jiru ammatti fufuu dandeessa PhD jedhan. Maaliifi theesisiin gireediin isaa excellentii ture. Excellentii waan tureef waggaa lamaan fixaniitu inni iyyuu haala gaariidhaan ta'eera. Kanaaf qabxiin ani PhD ittiin fufne hin jirre hin turre jechaadha. Hin dandeessu. Hin dandeessa jedhanii achiis taayitiliin naa filame hariiroo Gibsii fi Kooptikii fi Itoophiyaa jiru keessa bataksana lamaan gidduu jiru irratti akkan hojjedhu ture. Achirratti garuu akkuma sitti dubbachuu yaale seen amma maadha rakkinni bataksana lamaan gidduu jiru maadha maaliif walii galtee dhabne isa jedhu rakkina sana statement of the problem jennamere dubbii ijoo dubbii rakkinii maayinni qo'annoon kun maaliif akka barbaachise yeroo sana jala muree gaafaan itti kennu isaan gammadaan turre. Maaf kana na gaafatu maaf kana na laattu kan jettan san kaastaniiti. Isa qofaa miti. Bataksaanonni lamaan wal abdeen isaanii maadha tokkoffaan sirwaasii yookiin immoo itti dabalata Itoophiyaan sabni Itoophiyaa Phaaphaasii filuu hin danda'anii. Phaaphaasii lammii isaanii irraa Phaaphaasii ta'uu hin danda'amu. Isa jedhamu sana
abbootii 318 kee isaanitu dubbateera jedhaniiti jaarraa 1600 fi isaan jalatti hoogganamaa turre. Eeyyin abbootiin 318 Itoophiyaan Phaaphaasii mataa ishee qabaachuun qabdu jedhanii hin jenneedha. Isaan jedhaniiru jedhanii gaafa laalamu hin jenne. Itoophiyaa adda baasanii akkamittis jedhus hin jenne. Isa kana tokkoffaan Pope Benjamin kan jedhamu abbaa keessanitti kana dabalee jaarraa torbaffaa keessatti kanaaf tokko kana lammaffaa immoo Phaaphaasii jettanii kan amantiidhaan wal nuun fakkaanne nutti ergaa turtani. Sadaffaan immoo eeggadammoo dhufanii Pope Shinoodaan dhufanii godina Eertiraa irratti Phaaphaasii filanii otoo abbaa Phaawulos hundu'iin otoo bataksaan lamattiin hiramin dhuftanii hirtanii. Inni arfaffaan immoo Deer Sultaan otoo keenya ta'ee jiru kan keenya jechuun keessan kanaaf kana kan fakkaatutu bataksaana diigee lamaan keenya akka tokko hin taane kanadhaan jedhe. Kan ciniinu qabeessa kanadha. Kana jennaani. Akkamitti akkas dubbattaadha. Dubbiin jiru kana akkas ture. Maal jedhe doktarichi taayitilii kanarratti kan waan hojjetameef dhumateeraayyuu waan hojjetameef taayitilii jijjiiriyee bakka kana kaasuun hin barbaachisu si xumurameera. Anamma questionary kan jedhamu gaaffii jettume isa sanas qopheessee iskoolaarota Phaaphaasota kan hin gaafadhu hundumaa fixe isaaniin gaafachuuf. Waa'ee Deer Sultaan isaanitti kaasuun bakka dhukkuba isaaniif du'aaf jireenyaa hin barbaadan dhaga'uun barbaadan. Kanaaf dhiisame jechaadha. Sanaa booda kan bira taayitiliin han biraa filamee PhD koo fixadhee keessa keessanitti gubachama fudhattanii isin taayitiliin lammaffaa fudhadheetanii eega waaqatu na gargaare malee jara sana harka isaaniirraa sartifikeetii PhD dhiisiiti sartifikeetii fudhachuun ulfaataadha. Adeemsichi ture sun. Haala kanaatiin xumureetan egaa waaqni eeyyama isaa ta'ee kunoo amma Qiddis Sillaasee dhufee barsiisaan jira. Kana fakkaata. Guddaa hin dheeressine guddaa siin galateeffannaa egaatii mandara Horroo Guduruu keessatti kaatanii Haramayaa geessanii Wadisoon dhaqxanii Qulqulleettii Sillaasee kolleejjii dhuftanii digirii keessan barattanii gara biyya deemtanii achi immoo hamma kana geessanii dhuftanii ammas jirtu. Guddaa siin galateeffannaa sagalee jireenyaa siin dhageessisu. Egaa kun namoota hubachuu danda'anii fi muuxannoo guddaa achi keessatti maalidha chaalenjiin maalidha qorumsi akkamitti darbanii hawwiin eessa nama ga'uu danda'a. Hawwiin hojiitti yoo jijjiirrame kaayyootti yoo jijjiirrame hin dhiisu yoo jedhan eessan akka nama ga'u akka danda'u isinirraati immoo kunuu argaatee jirra jireenyaan jechuudha. Guddisnee siin galateeffannaa luba gargaaraa Piroofeesaraa Dassaalany Waggaarii dhugumatti sagalee jireenyaa siin dhageessisu. Amma barumsoota gurguddaa Yuunivarsiitii Qulqulleettii Sillaasee keessatti laachaa jirtu keessattuu barumsa dubbii amantaa barumsa afaan Arabaatiin wal qabatee barumsa mutta'anii Jeneraal Charch Histories akkasumas barsiisaa jirtu. Hojiiwwan gurguddaa kan hojjechaa jirtan kan of daruus kan barsiisaa turtanii mee adeemsa achi keessa turtan keessatti egaa yeroo sanatti afaan Oromootiin dubbatanii yeroo keessanitti kolleejjii yookaan immoo Yuunivarsiitii Qulqulleettii Sillaasee barsiisuun chaalenjiin inni qabu qooqa hojii wal qabatee keessattuu Oromiyaa keessatti barsiisaan dhufee barsiisa akkuma jedhame akkuma Galiilaa keessatti namni gaariin hin ba'a jedhamaa ture sana waan fakkaatu fakkaata. Mee haalli ture suni kolleejjii yookaan immoo Yuunivarsiitii Sillaasee keessatti turtiin keessan achi keessatti fudhatamummaan siin qabdan suni akkam ture chaalenjiin achi ture suni kan Gibxii keessatti gaafa dhufu kolleejjii yookaan immoo Yuunivarsiitii Qulqulleettii Sillaasee keessatti akkam ture kan jedhu maal nu qooddu.